Nagaa Waaqa isiniif haa baay'attu hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii obboleettii keessan baay'ee nagaa koodha. Guyyaa irraa kana mana madaamii keessatti jechuudha. Akkamitti haala salphaadhaan biddeen tolfachuu dandeenya isinitti agarsiisa jechuudha. Yaa'u biddeen tolfachuu namni hin beekne hin jiru jechuun biddeen tolchuu namni wallaalee hin jiru yaa ta'u malee haala salphaadhaan waan xiqqaadhaanii wanta fedha keenyaa yookaan nyaata barbaannee hojjetachuu akkamitti akka dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf na waliin bu'aa. Mee akkam abbeen nyaata hojjechuu dandeessii jiru? Mee namni nyaata hojjechuu irraa raffattan jirtu? Ijoollee leena jalaa qorrate. Akkuma beekamu jechuudhaan sa'aatii kanatti maatiin koo na biraan jiranii kophaan jiraa yaa ta'u malee nyaata Itoophiyaan hojjetadha jedheetananii asitti immoo namni misira wallaalee hin jiru isaan waxachaa jira jechuudha. Yookaan yeroo tokko beektu yeroo isaan mana jiranii dhugaa dubbachuuf nyaanni isaanillee gaarii mutu osoo hin taane nyaanni isaaniis gaarii dagaluu tokko immoo nyaata Itoophiyaa yoo hojjetannee nyaannee namatti tolaa jechuudha. Kanaaf amma biddeen kiyya nan qadaadadha. Isiniin jedhaa akkamitti akka biddeen tolfannu haala salphaadhaanii isinitti agarsiisaa jira. Ani yeroo isinitti agarsiisaa jiru immoo fakkeenyaaf dubartoonni nyaata hojjechuu hin beekan jechuu kiyyaamatti wanti isinirraa hubachuu qabdanii. Garuu jechuudha haala salphaadhaan. Sa'aatii kanatti jechuudha maatiin kiyyaan kan jiranii biyya isaanii deemanii anis boqonnaa irra hin jira isaanis immoo boqonnaa biyya isaanii bashannana waan deemaniif jechuudha. Ani immoo isaa wajjiniin hin deemne mana keessatti ture jechuudha. Waggaa waggaadhaan maatiin kan koo akkanuma baay'inaan mana keessatti dabarsan jechuudha. Manni barumsaa cufamee akkasumas immoo hojiin cufame jechuudha. Hin deemu biyya isaanii. Biyya isaanii deemaniitu achi yookaan torbee tokko yookaan torbee lamas hin taa'u garuu jechuudha. Akkuma isaanitti jedhetti taa'u jechuudha. Isaan immoo yaani manuma keessatti dabarsaa mana keessaa isin bahu isiniin jedha maaliifiin isaanii jechuudha mana keessaa akkan bahuu fi naaf hin eeyyamanii. Garuu odoon nan ba'a jedhee giddi na baasu garuu ani immoo gaafa mana keessaas baanee alatti baanu gaabbuloota koo kan biyya ormaa dhufnee fi ofii keenya jijjiiruudhaaf hojjannee yookaan maatii keenya jijjiiruudhaaf malee zim jenneetumaa zoor jechuu fi muti jechuudha. Zoor jechuu yeroo isin jedhu fakkeenyaaf gaafa manaa gadi baanu jechuudha. Egaa nuti beekamaadha taaksii kaffaltaa waan bakka mana baasisan dhuguma dhugaa dubbachuuf waan baay'eetu sirraa hafa jechuudha. Kan akka waayifaa daataa fayyadamuutu jira waan baay'eedha. Kanaaf immoo gafee biyya ormaa keessatti amma fee yoo gadi baateetis bashannanteetis gammaddee gammachuun biyya ormaa kana biyyuma keenyatti gallee gammaduu nuuf wayyaa isiniin jedha. Amma ani biddeen tokko irraa baafadheen jira. Biddeen lammataadha kuni. Dhugaa ijoollee akkaatti gaafa tokko akkatti yoo tolfattanii akka biddeen biyya keessanitti nyaattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Ijaan qabu naan jedhina ammoo ishee. Ijaan qabu hin jedhina ishee maaliif jennaani akkuma beekamu kan inni ittiin hojjechaa jiru maal jedhama inni kun maxxashaa maal jedhu waan isaatu wallaahi ilqa. Isa jechuudha kan foon hin xabbasan irratti biddeen tolchaa jira. Kanaaf biyya tokko akkamitti itti fayyadamaa isin barbaachisaa isiniin jedha. Asiin immoo xiyyoodhachaa jirti abbeeni. Ijoolleen diggisiillee hin qabu garuu jechuudha. Maal biddeen kee ilaala. Maalumaafuu dhugaa yeroo tokko yaadachuun gaariidha jechuuf hamaafan.
Gartanii waxii koo akkamiin baalamoodha moo baalamoo miti? Akkamitti na ilaalaa jirtu? Egaa akkamitti akka bukeessan akkamitti maal akka godhan asitti agarsiifnee maaliif jennaani namni nyaata bukeessuu wallaalu hin jiru. Kanaaf garuu ani immoo biddeen hima tolchuun marraa hin qabee isinitti agarsiisee isiniin jechuu barbaada. Ayyaa kun na jalaa furdatee ijoollee biddeen koo. Akkasitti biddeen tolfadhaatii yeroo tokko fataa jedhaayi isiniin jedha. Manuma keessanitti jechuudha. Waan baay'ee salphaadha jechuudha. Waan baay'ee guddaa miti. Amma isa tokko yoo tolfattan guyyaa 2-3 ta'uu danda'a. Isiniin jedha yeroo tokko jechuudha. Ani garuu yeroo isaan jiranii yeroo baay'ee isheen jechuudha sarriin tiyyaa yeroo tokko ishiin jetti garuu jechuudha ishii jetti malee akkana hin mufanneef ishii jetti malee jechuudha. Kana hunda keessa ishii gammachuu hin qabu jechuudha. Maaliifin isaanii akka mamma fe'ee nu jaallatanii kana hunda akka badaatti nuuf annoon jiran jechuudha. Nuuf hin gammadan yeroo nu waan tokkotti gammannee isaan baay'inaan nuuf hin gammadan. Beekamaadha kun jechuudha. Kanadha. Nuufis gammachuu baatanii nuti gammachuun keenya kaayyoo keenya ofii keenyatti hin gammannaa isiniin jedha. Malee yeroon gaafadhe tokko hin eeyyamti yeroo tokko immoo osuma keessa ishii gammachuu hin qabaanne naaf eeyyamti jechuudha. Waan tokko jechuudha gaafa nama tokko gaafattanii isiniif eeyyame haa ta'u malee jechuudha gaafa isiniif eeyyamu akkuma ati mufanne qofaadhaaf ishii jedha garuu keessa isaa qabamaadha. Inni sun immoo jechuudha oguma tolfatteetu nan nyaadha jettee nyaatteeyyuu namatti iyyuu hin bu'u jechuudha. Maaliif jennaan namni sun si gammadee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Maatiin akkuma fe'ettuu jechuudha. Akka maatii keenya san ishii jedhanii kallattii tokkoon garaa hafataniitii miti jechuudha. Kanaafuu ani yeroo baay'inaan hojjetadhu anuma isaan nyaatan hin nyaadhaa akkuma isaanii kibisii isaanii sana dhugaa isaanii sana ruuzii isaanii sana isuma nyaadhaa isiniin jedha. Kanaafuu amma ijoollee koo of yaadadhaa. Of yaadachuun gaariidha tokko. Kanaaf mi'a amma abbeen akkamii nyaata hojjechuu dandeessi biddeen tolchuu dandeessi. Akkami mi'aan baalamoodhaayi jaarsa bulfadhaayi isiniin jedha ishee. Jaarsa bulfatti mi'a abbeen tun. Inni ilaalaa ijoollee biddeen koo. Ijaan qabu ijoo. Kanaafuu akkasii tokko tolfadhaa isiniin jedha dhugaa. Asii waxiin kee takkaa jira. Asiin immoo biddeenni kiyyaa jira isiniin jedha. Kanaaf warri jechuudha yeroo isin biraa baanistee yeroo sa'aatii bal'aa qabaatan biddeen Itoophiyaa tolfadhaatii nyaadhaa isiniin jedha. Ilaa obboloota koo biddeen kiyyaa macarrashaan isaa jechuudha tolchee dhumatee macarrashaan isaa kun akkana duraa duuban jabaasan jedhan ammoo kan tolfachuu dandeessu biddeen.